Adda Oromiyaa naannoo Finfinnee aanaa oolmaa ganda baadiyyaa wataabechaa minjaaroo jedhamutti jiraattota kaardii filannoo hin fudhannee milishoonni gandaa ajaja aanaa irraa dhufeedha sababa jedhuun bishaan dhugaatii ujummoo yookiin boombaa gandaa kan hiriira waraabbatanirra jiraattonni ari'amaa jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himani. Dabalataan xaa'oo sukkaaraa fi zaayitaas haaluma wal fakkaatuun dhoowwatamaa jiraachuu ibsuun torban darbees hiriira deeggarsaa muummicha ministeeraa fi qoqqobbii Ameerikaan biyya keenyarra keessee ba'aa balaaleffadhaa jechuun ummata dirqisiisanii akka baasanii fi dargaggoota fardeen yaabbii qabaniif ammoo durgoo birrii 500 hanga 3,000 kafaluun hiriira baasanii turan jedheera jiraataan achirraa odeessa kana nuun gahe. Waraanni mootummaa Somaaliyaa lola Tigraay keessatti hirmaachuu isaa gabaasni haaraan dhaabbata mootummoota gamtoomanii mirkaneessee jira. Maddi oduu The National News jedhamu yaadannoo gabaasa addaa UN waabeffachuun akka gabaasetti loltoonni mootummaa Somaaliyaa leenjiif Eertiraa keessa turan waraana mootummaa Shaabiyaa tumsuudhaan Tigraay keessatti lolaa turaniiru jedheera. Mootummaan Itoophiyaa, Eertiraa fi Somaaliyaatis asiin dura hirmaannaa loltoonni isaanii lola Tigraay irratti godhan xiixanii waakkachaa turuun isaanii kan yaadatamudha. Waadaa riifoormii diinagdee fi siyaasaa Itoophiyaa muummee ministeera Abiy Ahmed bara 2018 galanii hanqachuun Itoophiyaan raafama siyaasaa guddaa keessa jirti jedhame. Biyya raafama siyaasaa fi diinagdee keessa turte dandamachiisuun toora nageenyaa fi diinagdee qabsiisanii jiru jedhamuun kan jajamaa ture muummichi ministeeraa Itoophiyaa sagantaa riifoormii qabatee ture irraa maquun dhiittaa mirga namummaa raawwateera jedhamuun komatamaatiin jira. Bulchiinsa Abiy Ahmed muddama dippiloomaasii USA fi Itoophiyaa gidduu jiru wayyeessuu dippiloomatii Itoophiyaa duraanii ambaasaadar Taqaddee Alamuu jila jaarsummaa dippiloomaasii qabatee Waashingitanitti akka dubbisu maddeen dippiloomaatota olaanoo USA irraa dhagaheera jechuun Finfinnee Intercept maddi jedhu himeetiin jira. Gareen dippiloomaatotaa kunneen ambaasaadar Giruum Abbaay deetaa ministeeraa Iyyoob Takkaalinii fi gorsaa diinagdee Abiy Ahmed Maammoo Miratuu kan of keessaa qabu yoo ta'u hojiin jabaan ministeera dantaa alaa USA amansiisuun qoqqobbiiwwan kaaman salphisuuf itti kenname jedhameera. Ijoo kenna xumuraatiin kibba Faransiitti daawwannaa hojiirra kan turan pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron namicha tokkoon kabalaman. Viidiyoon miidiyaalee hawaasummaa irratti qoodamaa ture akka mul'isutti naannoo magaalaa Vaalensiitti yeroo Macron gara namoota dallaa duuba dhaabbatanitti adeeman gochi kun kan raawwatame. Hayyakaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun ijoon guyyaa kana qopheeffame kan hangamaa daawwattanidha. Ogeessi kaameraa Tuujii Mahammad akkasumas gama gulaallee suur sagaleetiin Abdii Jamaallee na wajjin jira. Oduu har'aa isinii kan dhiyeessan jalqabaatiin obbo Jawaar Mohaammed Faam deeggartoota hedduu waan qabaniif yoo eenyummaa ragabaatota beekamiin ragoota irratti miidhaan dhaqqabuu mala sodaa jiru qabaachuu abbaan alangaa deebii mana murtiif kenneen ibsate. Himata abbaan alangaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo galmee obbo Jawaar Mohaammed jala jiranii irratti banii ilaalchisee hanga yoonaatti manni murtii ragaa kan dhaggeeffanneef oliyyannoo abbaan alangaa yeroo darbe fudhatee ture sababa ta'ee jira. Manni murtii federaalaa daddachaa yakkoota shororkeessummaa ramaddii duraa liidataa akkaataa dhihaannaa ragaa ilaalchisuun ragaan abbaa alangaa golgaa duubaatti akka dhihaachuu hin dandeenye ajajuusaa faana dhahuun gareen abbaa alangaa gara mana murtii olaanaatti oliyyannoo fudhatee ture. Manni murtii olaanaa federaalaas oliyyannoo kan ilaaluun manni murtii federaalaa daddachaa akka liidataa irra deebiin dhimmicha akka laalu ajajuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Bu'uura ajajaa mana murtii olaanaa federaalaa kanaan guyyaa kaleessaa waxabajjii 7 bara 2021 manni murtii liidataa sababa abbaan alangaa ragaa golgaa duubatti dhiheeffachuu barbaadeen dhaggeeffate. Abbaan alangaa sababoota ragaan golgaa duubatti akka dhihaataniif isa dirqamsiise baasuun barreeffamaan mana murtichaaf kan dhiheesse yoo ta'u sababa waliigala bakka tokkotti dhiheeffachuusaas Oromiyaa miidiyaan tolka abukaatoo fi gorsaa seeraa obbo Kadiir Bulloo irraa odeeffateera. Akka obbo Kadiir Bulloo jedhanitti gareen abbaa alangaa deebii mana murtichaaf dhiheessan ragaawwan hidhamtoota siyaasaa Oromoo kana irratti dhihaachuuf qophaa'an 146 yoo ta'an isaan keessaa namoonni 10 yoo eenyummaan keenya beekamaa ta'e mana murtiitti dhihaachuun sodaanna jechuun ragaa ba'uuf fedha waan dhabaniif abbaan alangaa golgaa duubatti ragaa dhiheeffachuuf gaafate. Ragaa barreeffamaa gareen abbaa alangaa dhiheeffate kanarratti wanti ragaa baatonni kun sodaataniif yoo ibsamus mootummaan obbo Jawaar irraa waardiyyaa kaasuuf yeroo yaalee turetti deeggartoonni isaa namoota fi qabeenya heddurra miidhaa geessanii waan turaniif ammas ammoo eenyummaa keenya mul'isne
himatamtoota kana irratti ragaa ba'uun sodaanna jechuun deeggartoota himatamtoota kana waan sodaataniif mul'inatti ragaa baasisuu akka hin dandeenye ibsachuusa obbo Kadir Oromiyaa miidiyaan tokkotti mariiru. Dibdabaa langaa kan ilaalchisee gurmuun abukaatota hidhamtoota siyaasaa Oromoo Waxabajjii 10 bara 2013 deebii akka dhiheeffatuuf beellamni qabamuusaa kan himan obbo Kadir Bulloo deebiin abbaa langaa kun bu'uura seeraa kan hin qabneef sababa quubsaa ta'uu kan hin dandeenyedhas jedhanii jiru. Sagaleen ogeessa seeraa obbo Kadir Bulloo kunuuti. Egaa ulfaadha gaa deebii laallee jira keessa isaa kan deebii itti kennu ta'eefi haa ta'u malee deebii isaanii yoo laallu walumatti qabatti kennanii garuu akka sababaatti kan kaasanii abukaayeen warri ragaan kenna kunniin dhaddacha irratti dhiyaatanii waafootti uummata afoo ta'anii ka jecha kennan taate rakkoo hedduutu isaan kun nama haala jirutu jira. Kanaafi akka sababaatti kan kaasan maali fakkeenyaaf waa'ee warra yeroo obbo Jawaar warri eegdonni isaanii akka ka'u jedhamee jechaan sagaleen qaba dhageenyisanii qaamni mootummaa kaafnee jirra jennaan lakkii ijoollee warri eegu lakkii nu nama sa'aatii kanatti hin kaafnu jedhanii sababa didanii ka'uu jarri hin diddee maali sababa kanaanii nama hedduutu du'ee jira. Jarri kun deeggartoota hedduu qaban keessatti. Oduu keenyatti aanuun godina Baalee aanota gammoojjii keessatti dhibeen maalummaan isaa hin beekamne ka'uun namaa fi beeylada hubaa jiraachuun gabaafame. Dhibeen maalummaan isaa hin beekamne kan gaala afaan fi funyaaniin dhiiga yaasu Baalee aanota akka sawweena raayituu fi beeltotti dhalachuun namaa fi beeyladoota miidhaa jira. Siraaji sabaaf jiraattota dubbisuuwwan qindeeffate qabamu. Aanonni gammoojjii Baalee aanota horsiisee bultootaan dabalaman yoo ta'u gaala horsiisuun beekamu. Aanonni gammoojjii Baalee lafa diddaan sirna gita bittaa nugusootaa itti jalqabee fi qaanqeen qabsoo mirga uummata Oromoo lafa itti qabatteedha jedhamee dubbatama. Diddaa sirna cunqursaa mootummaa nafxanyaa keessatti aanonni gammoojjii Baalee mandhee qabsaa'otaa Oromoo yoo ta'an qabeenya uummata naannichaa ammoo galaa qabsaa'otaa mirga uummata isaaniitiif falman ture. Foon gaalaa madda nyaata qabsaa'otaa yoo ta'u aanan madda dhugaatii qabsaa'otaa ta'uun qabsoo Oromoof tumsaatii ture jedhamee dubbatama. Jijjiiramni siyaasaa fi diinagdee guutuu Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti dhufus aanonni gammoojjii Baalee har'as bu'uuraalee misoomaa manneen yaalaa fi manneen barnootaa sadarkaa isaa eeggate dhabuun rakkataa jiraachuun komiilee hawaasaa ture. Dhibeen garaagaraa aanota kana keessatti ka'uun sababa wal'aansa gahaa dhabuutiin lubbuu beeyladootaa fi uummata hedduu gaaga'aatis ture. Dhiyeenya kana ammoo dhibee maalummaan isaa hin beekamne gaala irratti argamuun fixaatii jira. Aanaa raayituu, aanaa sawweenaa, aanaa beeltoo, aanaa daawwee qaccan, aanaa daawwee sararii fi aanota biroo keessatti gaalli danuun dhibee maalummaa isaa hin beekamneen dhumaa jira jechuun jiraattonni Oromiyaa miidiyaan neetworkitti himani. Bakka tokkotti dhiibbaa maata deddeessuu haga aanolee yaa mootora aanolee gammoojjii kan daawwee dhaabbanirraa kaabee haga daawwee sarara raayituu beeltoo sawween aanolee kanneen keessatti deemee hedduu uummata miidhe. Hedduu mallattoon isaa dhiigallee afaanii isaa eegee kanallee dhiiga deebisaa hafuurallee qabaa oolmaa kallattaa kanallee godhaa hedduu hubaatti hedduu horiirra geessee jira. Jaalatti namni dafee ariifannaa qorannallee bitteessee waan dirree uummanni akkuma dhifee hedduu waan abbaa jaalataa ture malee waan xiyyeeffannaa kennanii asirra qorannaan gaggeeffamallee baay'ee hojii hedduun gaala baay'ee Akka hawaasni jedhanitti mallattooleen dhibee kana afaanii fi funyaaniin akkasumas karaa qaama hormaataatiin dhiiga baasisiisuun hafuura kutuudha. Gaalli mallattoon kun irratti argame sa'aatii 12 hamma 24 keessatti akka du'u ogeessonni fayyaa beeyladootas dubbataatii jiru. Ogeessonni fayyaa naannichaa sumuda gaala mallattoon kun irratti argame irraa fuudhuun gara giddugala laaboraatoorii Oromiyaa fi laaboraatoorii biyyaalessa fayyaa beeyladootaatti erganis hanga ammaatti maalummaan dhibee kana hin beekamne jechuun BBC'n gabaase. Dhibeen kun beeylada irraa gara namaatti darbuun namoonni dhukkubsataa jiraachuunis yaaddoo biraa uumeetii jira. Hamma dhibeen kun qoratamee talaalliin isaa argamutti uummanni foonis ta'ee aanan gaalaa akka hin fayyadamnee fi dhiiga gaala irraa bahu akka harkaan hin tuqne ogeessonni fayyaa beeyladoota akeekkachiisaatii jiru. Gudina addaa saba Oromoo Walloo aanaa daawwee Haarawaatti poolisoonni humna addaa Amaaraa hawaasa Oromoo Walloo shororkeessuu akkuma itti fufanitti jiru jedhame. Sanbata Dabree Waxabajjii Jabar 2021 dhukaasa hawaasa nagayaa irratti banameen uummanni shororkaawee qe'ee isaa gadhiisee baqataa jira. Faayidaa Eliyaas jiraatu dubbisuun dabalata qabdi.
godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa daawwee Harawwaatti poolisoonni humna addaa naannoo Amaaraa hawaasa Oromoo Walloo shororkeessuu akkuma itti fufanitti jiru jaame. Sanbata dabre gaafa waxabajjii 6 bara 2020 takka dhukaasa hawaasa nagaa irratti banamen. Uummanni shororkaa'ee qe'ee gadi dhiisee baqatee jira. Humni addaa mootummaa naannoo Amaaraa Walloo keessatti guyyaarraa gara guyyaatti nageenya uummataa booressuu kan itti fufe yoo ta'u, gama mootummaa federaalaa fi Oromiyaatiinis hanga ammaatti tarkaanfiin nageenya uummataa kabachiisuuf fudhatame hin jiru. Dhukaasni kun jalqaba sababii shanee qallabaa jirtan jiruun kan eegale yoo ta'u, uummannis akkuma dhukaasni jalqabeen ofirraa qolachitti kan seenan ta'u OMN odeeffatee jira. Humnoonni raayyaa ittisa biyyaa konkolaataa shaniin garas fe'amuun nageenya hawaasaa goolaa kan jiran ta'us maddi keenya garasii dubbifne eeree jira. Aanicha keessatti humnoonni kunneen hawaasa dagachiisuun miidhaa dhaqqabsiisaa kan jiran ta'u jiraataan aanichaa biroo Oromiyaa miidiyaa neetwork bilbilaan dubbise ifoomsee jira. Keessumattuu haalli kun tibbana bifa durirraa adda ta'een cimee itti fufuun hawaasa hiraarsaa jiraachuus dubbata. Ana harxummaa fuursee keessatti roobii dabre gaafa waxabajjii 3 bara 2020 takka irraa kaase humni addaa naannoo Amaaraa loon tiiffattoota kan saaman ta'u maddi kun itti dabaluun eeree jira. Humnoonni kunneen loowwan lakkoofsaan 21 caalan tiiffattoota Oromoo Walloo irraa kan saaman ta'u oduu keenya torbee dabre keessatti isiniif gabaasuun keenya kan yaadatamudha. bulchiinsa bilxeeginaa jalatti mirgi yaada ofii bilisaan ibsachuu fi miidiyaa hawaasummaa fayyadamuun erga gaaffii keessa seenuu jalqabee oolee bulee jira jedhamu jiraattonni godina Baalerraa OMN dubbiseen aanaa gurraa dhaamuletti dargaggoonni kadhannaa hidhamtoota siyaasatiif taasisuun marsaa hawaasummaa irratti maxxansa yoo hidhaman Walloo aanaa daawwaa cafatti dubartoonni hidhamaa jiruun gabaasaa bakkeewwan lamaanii Siraaj Sabaaf qindeessee jira. bulchiinsa bilisiginnaa jalatti mirgi yaada ofii bilisaan ibsachuu fi miidiyaa hawaasummaa fayyadamuu erga gaaffii keessa seenuu jalqabee oolee bulee jira jedhu jiraattonni godina Baalee irraa Oromiyaa miidiyaa neetwork dubbise. Godina Baalee aanaa gurra dhaamulee keessatti dargaggoo maqaan isaa Abdurrii Ibraahim jedhamu sababa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka hiikamaniif kadhannaa taasisee fuula barruu hawaasummaa irratti maxxanseef yoo hidhamu dargaggoonni biroo Amiin Umarii fi Abdul Hakiim Aliyyii jedhaman ammoo barruu san qooddanii yaada itti kennitan jedhamanii hidhamaniiti jiru. Waxabajjii 4 bara 2021 kan hidhame dargaggoo Abdurrii Ibraahim sababa mirga yaada bilisaan ibsachuu itti fayyadamee marsaa hawaasummaa irratti hidhamtoota siyaasaa Oromootiif kadhannaa taasiseef yoo hidhamu kanneen barruu isaa qoodanii fi yaada itti kennan guuramanii waajjira poolisii magaalaa Jibriitti hidhamaniiti jiru. Itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenya aanaa gurra dhaamulee obbo Amiin Kabiir Hussein dhimma kanaaf dubbifnee dargaggoonni kun hidhamuu amananii garuu bilisaan yaada isaanii waan ibsataniif kan hidhaman osoo hin taane Ibittani kan beeku sirriidha bulchiinsa nageenya aanaa gurra dhaamuleetani akkuma beekamu amma namni bulchiinsa nageenyatti kan jedhu kan nama hidhu seera kan itti hidhamus namni balleessaa isa yoo raawwateedha maqaa namaatiin adda baasee akkana jechuu osoo hin taane kanaaf namoonni nama maqaan isaaniitiin ati dho'isse kanaan wal qabate ani kan beeku dhimma kanaan hidhamuu isaanii waan isa beekus hin qabu namoonni ammoo hidhamuu isaanii nan beeka. Yakka biroo raawwatanii hidhaman jechuun deebisanii magaalaa Roobee fi magaalaa Gobbaa keessattis caasaan bulchiinsa bilisiginnaa uummata doorsisuun akka paartii bilisiginnaa dirqamaan filatan taasisaa jiraachuu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaneetee jiru. Oduma wal fakkaatuun kaaba Oromiyaa Walloo aanaa Dawwaa Caffaatti dubartoonnis hidhamaatee jiru. Aadde Raabiyaa Aadam Aliyyii dabalatee hawwan Oromummaa qofaan yakkamanii buufata raayyaa ittisa biyyaa magaalaa Kamisee keessatti hidhamanii dararamaa jiraachuun maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Aadde Raabiyaa Aadam sababa abbaa warra isii doorsisaaf gidiraan humni addaa naannoo Amaaraa Oromoo Walloo irraan ga'aa jiru haa dhaabbatu jedhee qofaaf qabeenyi isaa birrii miiliyoona hedduutti shallagamu ajaja hoogganaa bilisiginnaa Wallootiin jalaa barbadaa'u maddeen OMN itti himan. Abbaan warra Aadde Raabiyaa lubbuu isaa oolfachuuf gara bosonaatti kan baqate yoo ta'u isiin ammoo mana hidhaatti hidhamtoota biroo hedduu wajjin dararamaa jiraachuutu himame. Godina Matakkal aanaa Dibaaxirraa Oromoonni sababa walitti bu'iinsa milishoota naannoo Amaaraa fi hidhattoota gumuzitiin qe'ee fi qabeenya isaanii irraa baatii 5 dura buqqaan jireenya gadadoo keessa jira jechuun komii qaban ibsatan beelaa fi dhibeedhaan namoonni danuun lubbuu dhabaa akka jiranis ibsameera. Osmaan baay'ee dabalatasaa akka achaanitti qindeesseera.
Oromoonni godina Matakkal aanaa Dibaaxii gandoota torbaa ol keessa jiraachaa turan sababa lola milishoota naannoo Amaaraa fi hidhattoota Gumuuzii jidduutti adeemsifamaa tureen qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uun gargaarsa nyaataas dhabanii dhibee garagaraatiifis saaxilamuun dararamaa jira jechuun komii qaban himan. Kanneen qe'ee isaanii irraa buqqa'an keessaa namni tokko bilbilaan Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif akka ibsetti namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'uun gandoota aanichaa Gaalessaa fi Barbar jedhamanitti qubatanii jiran baay'inni isaanii 32 ol akka gahanii fi mana malee dirree irratti bokkaa fi aduun miidhamaa jiraachuu himuun erga qe'ee isaanii irraa buqqa'anii ammoo baatii 5 oliif adeemaa jirra jedheera. Qabeenyi uummanni buqqa'e kun ittiin jiraataa ture midhaan oomishanis jalaa akka manca'ee fi beeladootas gannee lubbuu keenya qofa oolfachuuf baqannee baane jedhan namoonni buqqa'an kunneen. Namni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii iddoo sanirraa bilbilaan dubbise kun akka himutti harmeen isaatis sababuma waraana kanaatiin akka jala ajjeefamte ibsuun namoonni hedduun lola kanaan akka ajjeefaman himeera. Erga buqqa'anii aanaa Dibaaxii ganda Gaalessaa fi Barbar jedhamutti qubatanii asis namoonni danuun dhukkubaan miidhamuun yaala gahaa dhabanii kanneen lubbuun isaanii darbes jiraachuu himeera maddi keenya kuni. Gargaarsi midhaan nyaataa asiin dura darbee hamma tokko isaaniif taasifamaa akka ture himuun amma garuu mootummaan naannoo Beeshaangul Gumuz mootummaan naannoo Oromiyaa fi kan federaalaatis quba nu hin qaban hedduu miidhamaa jira jechuun dubbateera. Namni kaambii buqqaatotaa irraa odeessa kana nuuf qoode. Uummanni keenya fakkii keessa jiramu namuka jala jira. Yeroo kanatti qabeenya isaa fi lafa isaa irraa buqqa'ee qonnaan illee hin jiru waan tokko qabeenya isaa dhiiseera. Du'aaf jireenya gidduu keessa jiru. Innaa kanarraa kan ka'e nageenyi naannoo sanaa boora'ee kana keessatti uummanni keenya fi walumaa gala baay'ee miidhamaa jira. Qaamannaa harmee kudhateera. Girgirri kana keessatti harmee kudha jala ajjeesanii wanta lamnaa sorbaa kan jedhu doobban siiran kaash doobban jedhaman Nakillee Daamboo Sirrii naannoo sana gara olitti magaalaatti walitti baqamatee magaalattii tokko keessatti bakka achitti dhukkubaan beelaan amma kanama bokkaan itti roobaa jira muka jalatti baay'ee rakkachaa jira. Godina Matakkal aanaalee garaagaraa keessatti jootaan dura liyyuu hailii fi milishaan naannoo Amaaraa irra deddeebii weerara gaggeessuun dhalattoota saba Gumuuz irratti ajjeechaa suukkanneessaa raawwachuun manneen jireenyaa isaanii ibiddaan gubaa turuun isaanii yaadannoo yeroo dhiyooti. Itti mirgaa namummaa rifaasisaan uummata Tigraay irraa ga'aa jira. Akkasumas gargaarsa dhala namaa kan hatattamaa akka hin arganne Itoophiyaa, Eertiraa fi gareelee hidhataniin dhorkamaa jira jechuun Dimokiraatichi Seeneetar Patrick Leehii ibsa baasanii jiru. Seeneetar Patrick Leehii ibsa baasan kana Yuunaayitid Isteetsi fi kanneen biroo biraa yaaliin dippiloomaasummaa guddaan ta'us kanneen walitti bu'iinsa Tigraay keessa harka qaban diinummaa wal ilaaluun akka hafuuf yookaan furmaata karaa nagaa argamsiisuuf tarkaanfii hiika qabu hin fudhanne jedhan. Tigraay keessatti ajjeechaa humnaan godaansisuuf hokkora saalaa fi dhiichaa mirgaa namummaa kanneen biroon akkasumas immoo madda bishaanii hospitaalota fi iddoo wal'aansa fayyaatti kennamu adda addaa barbadeessuu mootummaa Yuunaayitid Isteetsi balaaleffatee jira. Dhugaan har'a jiru jedhan beelam dhala namaa irratti yakka hojjechuu fi duguuggaa sanyii Tigraay keessatti gaggeeffamaa jirudha. Kanaaf jecha miidhaan dhaqqabu akka dhaabbatu nyaata fi gargaarsa dhala namaa akka hin seenne ittisuun akka dhaabbatu walitti bu'iinsi jiru karaa nagaan dubbatanii furuu akkasumas siviilota yookaan namoota nagaa kanneen miidhaan irra ga'eef murtii haqaa akka kennamu gochuuf sagalee gaafachuu kon beeksisa jedhan Senator Patrick Leehii gabaasa VOA afaan Oromoo Naimaa Umartuu qindeessee ture. Oduu fakkaatuun Tigraay keessatti beelli hammaatan uummata miiliyoona hedduu gaaga'uu danda'u uumamuuf deema jechuun barreessaan dhaabbataa mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres akeekkachiisan. Mr. Antonio Guterres ibsa fuula Twitter isaanii irratti baasaniin haalli Tigraay keessa hedduu hammaataa adeemuu fi gaagama namummaa suukanneessaa ta'e kana hambisuuf addunyaan sagalee tokkoon tumsa taasisuu qaba jechuun waamicha dhiyeessanii jiran. Dhimmi yeroo ammaa Itoophiyaa addatti immoo Tigraay keessa jiru dhimma du'aa fi jireenya gidduuti kan jedhan. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres addunyaan lubbuu uummata miiliyoona hedduu balaaf saaxilame kana baraaruuf tarkaanfii tumsa ariifataa ta'e fudhachuu akka qabu gaafatanii jiru. Bakka buutonni mana marii Ameerikaa wixinee haaraa gocha mootummaa Itoophiyaa balaaleffatu baasan. Bakka buutonni mana marii Ameerikaa wixinee haaraa gocha suukanneessaa mootummaa Itoophiyaa balaaleffatu baasanii jiru. Wixineen kun mana marii Ameerikaatti karaa koree haajaa alaa kan qophaa'ee bahee yoo ta'u gocha suukanneessaa Tigraay dabalatee guutuu Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru balaaleffachuun hatattamaan
akka dhaabbatee marii siyaasaa eegalu waamicha taasisee jira. Ibsatlee balaaleffannaa mootummaa Itoophiyaa kana waloon kan baasan Ameerikaatti Kooriyaa Jaalaa dameef Africa Global Health fi Global Human Rights koreewwan jedhaman yoo ta'an jeequmsa siyaasaa fi sarbamiinsa mirga dhala namaa Itoophiyaa keessatti itti fufee jiru sagalee tokkoon balaaleffatanii jiru. Waraana Tigraay keessatti deemaa jiruu fi yakka namummaa guutuu Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru cimsinee balaaleffanna kan jedhan miseensonni koreewwan kanneen ibsa waloon baasaniin haalli siyaasaa Itoophiyaa fooyya'uu caalaa jeequmsi guutuu biyyattii keessatti babal'ataa fi hammaataa deemu yaaddoo guddaadha jedhanii jiru. Keessatti waraanni Tigraay keessatti itti fufee jiru uummata naannichaa guddoo miidhee jira kan jedhu wixineen waloo kun uummanni miliyoona tokko caalu buqqa'uu fi miliyoona 5 caalu ammoo beela hamaa ta'eef saaxilamuuf jira jechuun yaaddoo guddaa qaban ibsanii jiru. Haalli kun itti fufuun nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa irratti dhiibbaa guddaa qabaata kan jedhu wixineen kun lolli dhaabbatee gargaarsi namummaa uummata dararamaa jiruuf dhaqqabuu qaba jechuun waamicha dhukaasa dhaabuus taasisee jira. Waraanni Tigraay keessa fi jeequmsi siyaasaa guutuu Itoophiyaa keessatti deemaa jiru dhaabbachuu qaba kan jedhu wixineen waloon qophaa'e kun qaamoleen hunduu dhukaasa akka dhaaban waraanni mootummaa Eertiraa Itoophiyaa keessa akka bahuu fi mariin araaraa hunda hirmaachise Itoophiyaa keessatti akka eegalu cimsee gaafatee jira. Dhumarrattis haalli siyaasa fi nageenya Itoophiyaa jeeqamaa deemuun yaaddoo guddaa ta'eera kan jedhan koreewwan kun filannoon biyyattii keessatti ni taasifama jedhamees rakkoo yeroo ammaa jiru kana caalatti ammeessuu fi jeequmsa babal'isuu malee furmaata waaraa argamsiisa jedhamee akka hin eegamne sodaa qaban ibsanii jiru. Waan ta'eef nagaa fi tasgabbii biyyattii keessatti buusuuf qaamoleen hunduu dhukaasa dhaabuudhaan marii siyaasaa hunda hirmaachisee fi amanamummaa qabuun akka taasisan waamicha taatamaa taasisanii jiru. Kanadaatti siidan Egerton Ryerson mormii barattoota yuunivarsiitiitiin jigeen torban darbe keessa siidan nama kanaa wayita hambaan ijoollee 215 argametti mancaasii mudatee ture. Ryerson baroota 18 duwwaa keessa sirna barnoota ummata Ontario uumuu keessatti namoota maqaan isaanii ka'u keessaa tokkodha. Faayidaalee gabaasa BBC akka achaanitti nutti himti. Kanada magaalaa Toronto University Raysanitti qabreen ajjechaa jumlaa daa'immanii argamuu isaatiin mormii dhalateen siidaan jige torban dabre keessa siidaan nama kanaa wayita hambaa ijoollee 215 jaamee argametti mancaateen irratti dhaqqabee ture. Egerton Ryerson Kanadaatti sirna manneen barnootaa bultii falmisiisaa ta'an kanneen beeksisan keessaa ijaama. Mormii nama kanarratti babal'achaa dhufeen yuunivarsiitichi maqaa isaatiin jiru akka jijjiiramu fi siidaan isaas akka ka'u yaamichi dhiyaachaa ture. Wayita torbee dabretti miidhaan siidaa kanarra dhaqqabutti barreeffamoonni kanneen akka qotaa baasaa fi lafa deebisaa ja'an halluudhaan dibamee ture. Kunis saboota biyyattii warra ganamaa ta'an irratti miidhaa dhaqqabe wajjin wal qabataa jechuudha. Viidiyoon miidiyaa hawaasaa gubbaa gadi dhiifaman akka agarsiisanitti wayita siidaa kana hundee isaa buqqisanitti namni walitti qabamee gammachuu isaa ibsachaa ture. Namoonni seenaa keessatti maqaan isaanii jibbaa sanyummaa fi koloniin ka'u akka itti yaadatamuu qaban irratti biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti dubbii falmii tahee jira. Kunis siidaa namoota kanaaf dhaabbate kan dabalatudha. Dhiyeenya kanas namoonni ajjechaa weellisaa artistaa Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameen aaruun mormiidhaaf Londanitti bahan siidaa mootii Haayila Sillaasee Londanitti kan abbaa isaa ammoo magaalaa Hararitti jiisuun isaanii ni yaadatama. Akka gabaasa miidiyaa naannichaatti poolisiin Torontoo taatee kana qorachaa jira. Ryerson baroota 1800 keessa sirna barnoota uummata Ontario uumuu keessatti namoota maqaan isaanii ka'u keessaa tokkodha. Haa ta'u malee daa'imman warra ganamaa ta'an humnaan hawaasa biratti makuuf manneen barnoota addaa qopheessee jira jaamuun erga dhiyeenya kanaatti seenaan isaa irra deebiin akka laalamu yaamichi dhiyaachaa jira. Barattootaa fi hojjettoonni yuunivarsiitichaa warra ganamaa ta'an dabalatee namoonni biroo maqaan yuunivarsiitichaa Ex University jaamee akka jijjiiramu yaamicha dhiyeessaa jiru. Yuunivarsiitichi ibsa boodarra baaseen namoonni 1,000 ol ta'an mormii nagaa qabeessa ta'e guyyaa dilbataa irratti hirmaatan jechuun sa'aatii tokko booda konkolaataan iddicha ga'uun siidaa kana baasuuf gargaaree jira. Dhimmi siidaa kanaa garee addaa hundaa'ee fi argannoo isaa fulbaana keessa dhiyeessuun ilaalamaa turee jira. Koreen kun dhimma maqaa yuunivarsiitichaa jijjiiruu dabalatee waa'ee seenaa jaarmichaa keessa deebi'uun kan ilaaluudha. BBC wabeeffanne.
Oduu keenya xumuraatiin hokkora lixaa Kaameruun naannoo saboota afaan Ingilizii dubbatanitti mudatee wal qabate USA'n biyyattii irra gura viizaa keessee akka gabaasa BBC irraa arganne ibsutti ministeerri dhimma alaa Antooni Blinken rakkoon nageenya fi hokkorriin kutaa Kaameruun naannawaa Anglophone USA fi yaaddoo guddaadha jedhan kanneen marii nageenyaa tolfatanii hokkora kaasuu filatan ni mormina kanneen dhiittaa mirga namoomaa fi dararaa lammii